has reported a cyber attack targeting high-profile accounts. In our view, this is just the latest in a series of revelations. Our founder Mark Zuckerberg said, In China we say, "Oh me, oh like me." Akkam oltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan idila addunyaa irraa dhagahamuu qaban jennee har'aaf qabannee dhiyaanneeti dirra kamisa gaarii akka oltan abdii qaba nageenya lamana isin biratti haa jiraatu kanneen YouTube keenya faarawaa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumas odeeffannoon keenya wayitawaan akkasin dhaqqabuu fi mallattoo harkaa sana cuqaasuudhaan like gochuun odeeffannoo yeroo akka argattan abdii qaba yaada muraada keessan komentii keessatti nu barreessuun nutis gulaallee deebii kan itti ilaannu ta'a jechuu barbaada maamiltoonni keenya kabajamoon yeroo hunda nuni fanne ilmaan sabaa qaqqaalii fi gaggaariin ammoo like fi share gochuun dagatinaa isinin jenna ijoowwan oduu har'aa kan kamisaatiin hangafna. Dhaabbanni sama himaa meettaa odeeffannoo haala yeroo keessattuu Palestaayinii fi Israa'el irratti Instagram, WhatsApp fi Facebook Messenger dabalatee akka maxxanfamne uggura seeraa baasuu wal qabsiisee Kaalifoorniyaatti mana murtii dhaabbachuuf akka jiru beekamee jira. Gabaasa qabna. Dhaabbata beekamaa fi tajaajila ta'uun addunyaa irratti saffisaan hordoftoota biliyoona hedduu argachuudhaan hinaaffaa Ameerikaa dabalateetiin akka cufamuuf yaaliin adda addaa godhamus dhaabbanni ByteDance TikTok Organization yaalii adda addaatii fi dhugaa addunyaadhaaf qabuun deeggartoota qabuun irra aanaa jiraachuun yeroo dhagahametti uggura saayivarii yookiin haleellaan saayivarii namoota bebbeekamoo followeroosa sadarkaa miiliyoona hedduutti qaban irratti TikTok jala ugguruu fi akkasumas akkaawuntii butuun dhagahamee jira. ByteDance Organization Director yeroodha Mr. Chiyo deebii itti laatanii jiran CNN wajjin kanas gabaasa qabna. Mootummaan Jaapaan dubartoonni kiyya heerumuu dhabuudhaan manatti hafanii jiru jechuun kantiibaan Tookiyoo heera haarawaa dhiirri biyyattii akka nufuudhaan heera baasuu dubartoonni gaafatanii wal qabsiise heera dirqamsiisu baasuus kun milkaa'uu dhabuu wal qabsiise carraa lammiileen Afrikaa fi biyyoonni adda addaa akka dubartoota isaanii fuudhan haal duree tokko malee mijeessuun dhagahame addunyaan gara Jaapaan jettee jirti. Like duut gochuun dagatinaa balballoomii oduu keenya irraaf qabannetti dhiyaadha. Sabaa himaa meettaa odeeffannoo haala yeroo Palestaayinii irratti odeeffannoon kamiyyuu akka hin tamsaafamne dhorkuun mana murtii Ameerikaa Kaalifoorniyaatti mannaan itti banamuun beekame. Mark Zuckerberg abbaa dhaabbata Facebook, Instagram, WhatsApp fi Messenger kan kana fakkaatanii dhiibbaa guddaa dhimma haala yeroo Palestaayinotaa irratti dhiibbaa gochuu bira darbee hojjettoota kaampaanichaa ari'aa jiraachuun mana murtii dhaabachuu akka jiru beekamee jira. Haa ta'uutii haala kanaan gidiraa lammiilee dhoksuun yoomillee fudhatama akka hin qabne hordoftoonni miiliyoona 98 ol guyyaa 4 keessatti kan irraa hir'atan dhaabbata Mark Zuckerberg kana irratti injiinara tajaajila guddaa olaanaa kan ta'e dhalataan Palestaayin lammii Ameerikaa Mr. Faras Hamad jila guddaa wajjin himata mana murtii Kaalifoorniyaatti banuun dhagahamuu isaa maddeen gabaasan. Dhaabbatichi darbees hojjettoota dhaabbatichaa dhalootaan Filisxeemota ta'an fuula sooshaal miidiyaa isaanii akka haqan dirqamsiisuu eegaluu simama. Hordoftootaaf deeggartoonni haala yeroo Palestaayinii deeggaran miiliyoona 98 ol akka irraa dhufuu dhiisanis gabaafamutti jira. Mormii isaanii kanaan wal qabsiisee himannaan kun ji'oota muraasaan dura dhaabbaticha kana kan tajaajila ture injiinar Faras Hamad sababa gaazixeessaa Palestaayinoota Mutar Azizi suuraa Instagramitti maxxanseef suurichi akka fooyya'u gaafatus dhaabbatichi fudhachuu diduun hojiirraa akka gaggeessametti himama. Achi dura lola Yukireeniif Raashiyaa gonkumaa kan hin ugguriin ta'uus eeruudhaan akka Mr. Faras Hamad jedhanitti kun dhiibbaa walabummaa pireesii jeequu jechuudhaan maddeen BBC gabaasaniitii jiru. Yaaliin haleellaa saayivarii akkaawuntii TikTok irratti raawwatamuu isaa kan himaa jiru dhaabbanni ByteDance namoonni beekamoo ta'an hedduun isaanii akkaawuntiin of eeggannoo yookiin warningii fi hanga jala butamutti fakkeessuun maqaa dhaabbatichaatiin itti seenuun cabsuu isaanii hanga ammatti hordoftoota meeqa jala akka butame ifa gochuu baatus gaaffii CNN wajjin kan taasise
hoogganaan damee walii galaa kan dhaabbata ByteDance yookiin TikTok Organization Mr. Chio Siu akka jedhanitti hanga ammaatti namoota meeqa akka ta'e beekuu baannusi ogeeyyii teeknikaa fi dhimmi ilaallu wajjin hojjetaa akka jiranii fi eenyuun akka uggurame kana hunda sakatta'uutti akka jiran beeksamee jira. Yeroo adda addaatti irra deebuudhaan dhaabbanni TikTok akka cufamu yookiin akkanaaf gurguramu jechuun wixxifattuu irratti kan argamtu Ameerikaan dhaabbata TikTok kana cufuu walabummaa pireesii dhiibuudha jechuun addunyaarraa balaaleffannaan hedduun ishee qunnamaatii jira. Miidiyaalee gurguddoo addunyaa irratti beekamuu fi oduu dhiyeessuudhaan beekaman keessaa gaazexeessitoota hedduu namoota beekamoo ta'an laayikii qaban hedduu isaanii jalaa ugguramaa jiraachuun beekame jira. Dhaabbatichis saffisaan hojjetaa akka jiru ibseeti jira. Ogeeyyii dhimma ilaalu wajjin sakatta'iinsa eenyuun akka raawwatame hordofaa jiraachuu yeroo ibsu fuula miidiyaa gaazexeessummaan kan beekamu Paris Hiltonis irraa butamuu fi ishee kan fakkaatan namoota hedduun kan miiliyoonota 10 waliin hordofan ta'uus eeruu hin dhiifne. Jaapaan lammiileen ishee heerumuu diduun rakkachuu jiraachuu ishee ibsitee jirti. Jiraattota miiliyoona 22 kan qabdu magaalaan bu'uura guddoo biyyattii Tookiyoon kantiibaan biyyattii akka jedhanitti lakkoofsi namoota dhalatuu qabanii baay'ee gadi bu'uu wal qabsiisee heera haaraa dhiironni Jaapaan akka fuudhuu qaban akka wal gaafatanii fi wal waswaasan qajeelfama haaraa baasuun ni artama. Haa ta'u malee dhiironni Jaapaan addunyaa irraa dhiirota waa gaafachuu saalfachuuf hariiroo dubartummaa irratti ija laafan ta'uun wal qabsiisee iyyata dubartoonni guutuu biyyattii iyyataniin amma immoo carraan gara lammii Afrikaaf biyyoota warra gurraachaa waan naanna'e fakkaata. Gabaasa Reuters fi BBC'ti. Dubartoonni Jaapaan immoo gaaffii dhiyeessaniin mootummaan heera dirqamsiisu baasus milkaa'uu akka hin dandeenye himuudhaan bulchiinsi biyyattii lammiileen Afrikaa biyyoota adda addaa haal duree tokko malee haalli mijaa'ee fi mana jireenyaa konkolaataaf kan kana fakkaatan jennan tarii Itoophiyaanuu biyyatti hafti waa balaan buute warri jedhulleen hin dhabamne. Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaan rakkoowwan lammiilee akkasumas hariiroo dippiloomaasii cimsuuf karaa investimentiitiin marii taasisuudha. Ambaasaaddaroonni biyyoota lameenii paanaalii Finfinnee irratti qophaa'e irratti kan mari'atan ta'uudha Reuters gabaasee jira. Akka maddeen Reuters jedhanii fi Times gaazexaan jedhutti Dr. Faid bin Ubalillah ambaasaddariin Saudi damee Itoophiyaa wajjin rakkoowwan jiru furuu fi ilee Itoophiyaatii fi hariiroo daawwannaa muummee ministeeraa fi ministeerri haajaa alaa tibba kana taasisanii wal qabatanii rakkoowwan daangaa ce'umsaa fi alseerummaadhaan deeman daangessuuf haalota kanaan dura turan hunda fooyyessuudhaan mootummaan isaanii yeroo kamiyyuu Itoophiyaa cinaa akka jiru jechuudhaan gabaasuu maddeen dubbatan. Ambaasaddariin Itoophiyaa kan damee Saudi Arabiyaa Dr. Lencho Baati dhimmoota hariiroo irratti biyyattiin heera ejensiiwwanii fi akkasumas immigireeshina biyyattii fooyyessuudhaan lammiilee barataniif seera qabeessa gara biyya Saudi Arabiyaatti erguudhaa fi hojiiwwan misoomaa fi abbootii qabeenyaa damee investimentii carraa Saudi Arabiyaadhaaf laachuu ifoomsuu maddeen kan gabaasan ta'uudha Reuters ifoomse. Raashiyaa fi Yuukireen gara sadarkaa cimaatti ce'uuf daboo biyyoota waamachuu wal qabatee Kremlin fi Kharkiv murtoowwan yaaddoo addunyaatti ce'uuf qarqara gahuu dhaabbanni mootummoota sodaa qabu itti jiran. Leenjistoonni meeshaa waraanaa Firaans gara Yuukireenitti ergamuun wal qabatee ministeerri haajaa alaa Raashiyaa Sergey Lavrov akkasumas dubbii mootummaa Raashiyaa Dmitry Peskov Washington Post wajjin gaaffiif deebii taasisan keessatti gara Yuukireenitti seenuun qaamni Ruusiyaa waraanuu barbaadu kiyyoota harkaanfii loltoota Raashiyaa jala seenuu ta'ee eessarraayyuu dhufanii birmadummaaf walabummaa kan uummata Raashiyaa fi Mooskoodha qaamni dhiibu yoo jiraate ifaa diimaa sarara diimaa kan Kremlin keessa akka jiru beekuu jechuun yoo dubbatan. Washington Post gara biraatiin pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin Israa'eliin qilleensa laphee ishii hargufee dadhabaa jiran kanaaf deebii dhiyootti akka argattu mootummaa Netanyahu jala murree beeksifna jechuun yoo dubbatan. Israa'el jechuun raqoo galabaa abiddaan marfame ta'uu wallaalteeti asiif achi wixxifatti akka raawwachaa jirtuuf yoomillee taanaan itti gaafatummaa jala kan hin baanee fi shakkii malee irra deebuudhaan Moskoon belbela kamuu Israa'el dhabamsiisuudhaaf qophii ta'uu jechuun beeksisan. Atoomikii meeshaa waraanaa addunyaa Iraan bakkeewwan lama yuuraaniyeemii annisa gabbisaa jirti.
jila qorannoo hordoffii meeshaa waraana kasakattaasistu jechuun kan gaafate Al Arabiyaaf World Journalist gabaasan. Mootummaan Iraanii miseensota teeknikii dhaabbatichaa ari'uun kana booda qaamni kamuu eenyus masakkee akka barbaade godhuu akka hin dandeenye jechuun mootummaa Iraanii kan wabeeffate kan gabaase Hindustaan fi Al Arabiyaadha. Qoqqobbiiwwan kanaan dura Iraan irra kaahamanii fi isaaraa biyyattii dhaqqabaniif beenya yoo kafale Iraan wajjin dubbachuu danda'a yoo jedhu gamtaan dipaartimentii hatiiwwan biyyoota 35 sagalee wayita kennu biyyoonni 12 sagalee deeggarsaa dhoowwachuu lama immoo osoo laatinis osoo deeggarin darbuu kan gabaase gabaasni First Post eeruun mootummaa Tahareen qoqqobbiin isin nurra keettanii fi qoqqobbiiwwan gooftota keessaniin nurra kaame gatii hin qabu jedhan. Iraan birmadummaa isheetii fi nagaa gidduu galeessaatiif ni hojjetti. Haa ta'uutii aangoo heera idil addunyaa kan waliin tumanne irratti gooftawwan isin kirkirsaa jiraniif kan affeeramaa jirtanii fi lammiiwwan qulqulluu Gaazaa irratti fixaa jirtaniif dura aangoo horadha. Aangoon isin ittiin nama ergamtanii nama bittinneessitaniin hin jirtu jechuu Reuters gabaase. Wantoota hordoftoota keenya oduun keenya yeroo kanaaf qabnu kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif horaa bulaa, like, diut, subscribe gochuu hin dagatina. Audio Jungle.